Darbatamullee akkan kufuutti ni darbatameera. Garuu hin kufne gargaarsa gooftaan har'a ga'eera. Darbatamullee akkan kufuutti ni darbatameera. Garuu hin kufne gargaarsa gooftaan har'a ga'eera. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Darbatamullee akkan kufuutti ni darbatameera. Garuu hin kufne gargaarsa gooftaan har'a ga'eera. Darbatamullee akkan kufuutti ni darbatameera. Garuu hin kufne gargaarsa gooftaan har'a ga'eera. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Darbatamullee akkan kufuutti ni darbatameera. Garuu hin kufne gargaarsa gooftaan har'a ga'eera. Abet abet. Darbatamullee akkan kufuutti ni darbatameera. Garuu hin kufne gargaarsa gooftaan har'a ga'eera. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Ani du'u sichin jiraadha malee. Gaarummaa gooftaanaan odeessaa dabalee. Galanni siif haa ta'u. Bara baraan kabajami. Bara baraan eebbifami. Bara baraan ol jedhi. Bara baraan waaqeffami. Ilma Waaqayyoo hangafa nagaa mootii ulfinaa. Maqaan kee haa eebbifamu. Saganni ulfinni daddabalee si duwwaadhaaf haa ta'u. Ijaa gargaarsa kee, ijaa gochaa kee, ijaa eegicha kee maqaan kee haa kabajamu gooftaa ulfaadhu. Sagalee kee obboloota amma dhaga'aa jiran kanatti dubbadhu. Yaa Waaqayyo ana nama keettis dubbadhu. Sagaleen kee nama fayyisa. Sagaleen kee hidhaa hiika. Sagaleen kee dukkana namaa ibsa. Sagaleen kee gaara rakkinaa jigsa. Sagaleen kee hadhaa mi'eessa. Sagaleen kee hidhaa hiika. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kee kana nutti dubbadhu. Si dhageenya gurra keenya badi. Dubbii keetiin jireenya keenya hojjedhu. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 1 irraa kaaseen sagalee Waaqayyoo dubbisa. Kana booddee immoo Yoosef kunoo abbaan isaa akka dhukkubsatu dhaga'ee ilmaan isaa lamaan Minaasee fi Efreemiin fudhatee in dhaqe. Yoosef ilmi isaa isa bira akka dhufe Yaaqoob yemmuu dhaga'e of jajjabeessee ol jedhee siree isaa irra in taa'e. Yaaqoob yemmus Yoosefiin Waaqayyo inni hundumaa danda'u biyya Kanaan keessaa iddoo Luuz jedhamutti anatti mul'atee ana eebbise. Inni ati akka hortu, akka baay'attu, tuuta sabaa akka taatu nan godha. Biyya kana si booddeedhaan sanyii keetiif dhaala bara baraa godhee nan kenna naan jedhe. Ammas ilmaan kee lamaan warri utuu ani as si bira hin dhufin ati biyya Gibxii kanatti godhatte kan kootti halakkaa'aman Efreemii fi Minaaseen akkuma Ruubeenii fi Shimi'oon haa ta'an. Warri ati isaan kana booddee godhatte immoo kan kee haa ta'an. Dhaala isaanii immoo maqaa obbolaa isaanii Efreemii fi Minaaseetiin haa argatan. Yeroo ani Phaadaan Aaraamii deebi'utti immoo biyya Kana'aan keessaa Efraataa ga'uudhaaf karaan muraasii hafee utuu jiru Raahel karaatti na duraa duunaan karaa Efraataa dhaqu irratti ishee awwaale jedhe. Efraataan amma Beetlehem jedhamadha. Raahel karaatti na duraa duunaan otoo iddoo baaneef hin ga'iin, otoo mana hin ga'iin maal taate karaatti na jalaa duute. Iddoo ta'e ga'uuf deemaara. Iddoo ta'e dhaquudhaaf deemaara. Lafa ta'e ga'uuf deemaa jira jedha Yaaqoob
ilma isaa Yoosefitti hima. Ergaanani isinitti himu ganama kana audio iddoo kana 48 boqonnaa 48 kana keessa jiru kana wajjin ilaalla ergaa iddoo sana jiru. Dhumarratti mata duree isinittan hima. Ergaa kana wajjin ilaalla. Seenaan kun Yaaqoob dhukkubsatee siree isaarra otoo ciisuu Yoosef ilmi isaa hin dhagaye. Akka abbaan isaa Yaaqoob dhukkubsatee hin dhagaye. Ijoollee isaa lamaan fidee dhufe akka abbaan isaa Yaaqoob eebbisuuf. Yaaqoob akka ilmi isaa Yoosef dhufe gaafa argee of jajjabeessee ol ka'ee sireerra taa'eedha. Isa dhukkubsatu dhiisee, isa gaddu dhiisee, isa laafe dhiiseetu of jajjabeessee siree isaarra taa'eedha. Waa'ee Yoosefiif Yaaqoob gaaf tokko akka jedhe mucaa kee bineensa ta'etu nyaatee waan isa nyaate hin beeknu uffata dhiigaan makame kana lafaa arginedhani uffata Yoosef gaafa fidan hin boo'ee Yaaqoob wayyoo ya mucaa koo bineensa akkamiisi nyaate laata. Akkuma gadde kanattan biyyootti gadi dabalamaa gaa otoo Yoosefin hin argin otoon dhala koo jaalladhu hin argin dukkanaa gara dukkanaattan darba. Gaddaa gara gaddaattan darba akkuma gadde akkuma boo'e kanattan awwaalamaa jedhe Yaaqoob. Seenaa isaa duubatti deebitanii gaafa dubbiftan gaafa obbolaansaa Yoosefin qabanii biyya Gibxiitti gurguratanii uffata isaa immoo reettii qalanii dhiigaan makanii fidanii abbaa isaatti agarsiiftan gaafa laaltan wayyoo jedhee gadde abbaa isaanii boochisan ijoolleensaa sobanii mucaa jiru mucaa lubbuutti jiru du'eera bineensa ta'ee nyaate jedhaniitu abbaa boochisan. Waa'een kanaa baay'ee nama jeeqa ijoollee. Namni gaafa du'u yoo awwaallatan garaa namaatu cita. Akka jiru yoo beekanis garaa namaatu cita. Baay'ee nama gaddisiisa. Gaddi Yaaqoob baay'ee ulfaataa ture. Bineensa isa nyaate hin beeku. Eessatti akka nyaatame hin beeku. Attamitti akka nyaatame hin beeku. Wayyoo bineensa maaltu si kukkute ya mucaa koo jedha ture Yaaqoob. Waa'ee mucaasaa Yoosefiif gadda guddaadhaan qabamee dhiphata ture. Samoona kana torban darbe amusii darbe irraa kaasanii Finfinnee keessatti lolaatu mucaa waggaa 4 nyaate. Namoonni FB irratti argitan jiraachuu dandeessu. Lolaan mucaa waggaa 4 fudhatee bade haati maatiin baay'ee gaddu uummanni baay'ee gaddaa jira saba hedduutu gaddaa jira. Maaliif? Mucaan kun maal ta'e laata? Eessaan naqe laata? Barbaadamee hin argamne amma har'aatti illee barbaadaa jiru reenfa mucaa kana. Garaan haadha kana akkam ta'a laata garaan abbaa? Otuu reenfa mucaa kana arganii awwaallatanii garaan isaanii hin boqota akka du'e baru garaatu ciisa. Amma garuu hin argine. Amma har'aatti illee barbaadaa jiru. Waaqayyo maatii kanaaf haa dhaabatu. Waaqayyo maatii kanaaf haa ka'u. Waaqayyo maatii kana haa gargaaru. Yaaqoob egaa Yoosefin otoon argee jedha ture. Otoon argee mucaa koo bineensa akkamiitu nyaate akkamitti kukkute laata mucaa koo jedha ture Yaaqoob hin boo'a ture. Gaaf tokko garuu jiraachuu mucaa isaa dhaga'e. Akka mucaan isaa biyya Gibxii jiru, akka mucaan isaa mootii ta'ee jiru. Haleluuyaa. Akka mucaan isaa inni hin du'e jedhamee odeeffame, bineensatu nyaate jedhamee inni odeeffame, hin jiru jedhamee inni odeeffame, jira jedhamee haasa'ame gaaf tokko. Dubbii geeddarame, dubbii garagale. Yoosef jira. Kan jiruttuu mootii ta'ee jira. Kan jiruttuu iddoo olaanaa jira. Kan jiruttuu biyyaaf furmaata ta'ee jira. Kan jiruttuu sabaaf fala ta'ee jira. Yoosef. Haleluuyaa. Yoosef kan jiruttuu obbolaasaatiif furmaata bara beelaa bara rakkinaa maatii isaatiif furmaata ta'ee jira. Namni hin du'e jedhame, namni hin jiru jedhame, namni hin danda'u jedhame, namni du'eera, cicciteera, bineensi kukkutee nyaateera namni jedhame garuu jira. Kanaaf abbaan isaa dhukkubsachuu dhaga'ee jennaan erga wal arganii booddee abbaan isaa dhukkubsateennaan ijoollee isaa gara abbaa isaatti fide. Gara abbaa isaatti ijoollee isaa fide. Israa'el ilmaan Yoosef yemmuu arge isaan kun eenyu fa'i jedhee gaafate. Yoosef deebisee abbaa isaatiin isaan ilmaan koo warra Waaqayyo as biyya kanatti anaaf kennedha jedhe. Yaaqoob immoo Yoosefiin
ani akka deebisutti mee gara kootti isaan fidi jedhe. Yoosef yemmus gara abbaa isaatti isaan hin dhiyeesse. Inni immoo isaan dhungatee isaan hammatee Israa'el dulloomee ijji isaa dadhabeera. Hubachuus hin danda'u ture. Israa'el ammas Yoosefiin ani deebi'ee fuula kee nan arga jedhee hin yaadne. Kanatu garaa koo na nyaate. Maa inni laata wanta ati nan arga jettee yaadne? Maa inni laata wanta ati nan argadha nan danda'a biran ga'a jettee wanta ati yaadne maali laata? Kanatu garaa koo na nyaate. Yaaqoob Yoosefiin akka jedhe anillee deebi'ee ija kee nan arga jedhee hin yaadne. Anillee deebi'ee jiraachuu kee nan arga jedhee hin yaadne. Anillee deebi'ee eenyummaa kee nan arga jedhee hin yaadne. Haleluuyaa. Ganama kana Waaqayyo waan ati hin yaadne ija keetiin si agarsiisa. Waan ati hin yaadne harka keetiin si qabachiisa. Waan ati hin yaadne biraan si ga'a. Waan ati hin yaadne siif godha. Waan ati hin yaadne. Maaliif yaaduu dhiise? Abdii kutate du'eera jedhame, hin danda'amu jedhame, hin ta'u jedhame. Namni waan hin danda'amne tokko gaafa garaa kutatu gaafa dhiisu hin yaadu waa'ee sana. Anillee se'eera naan bari'ii nafa. Garuu gooftaa Yesuus yaada naaf qaba. Tuullaa koosii keessaa qabeenaa kaasee marcumaa ulfiinarra na teessise. Isaaf galannaa ta'uu dabaleen jedhaa amma danda'u. Gooftaaf galannaa ta'uu dabaleen jedhaa amma danda'u. Anillee se'eera naan bari'ii nafa. Garuu gooftaa Yesuus yaada naaf qaba. Tuullaa koosii keessaa qabeenaa kaasee marcumaa ulfiinarra na teessise. Isaaf galannaa ta'uu dabaleen jedhaa amma danda'u. Gooftaaf galannaa ta'uu dabaleen jedhaa amma danda'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf Yaaqoob akka jedhe Yoosefiin anillee deebi'ee ija kee nan arga hin seene. Abeet. Haleluuyaa. Anillee deebi'ee fuula kee nan arga hin seene. Anillee deebi'ee ija kootiin sin arga hin seene. Eenyu namni akkas jechuuf jirtu yaa nama nanaa dhaga'i. Waaqayyo isa ati hin seene si argachiisa. Waaqayyo isa ati hin yaadne isa sitti hin fakkaanne sana harka kee keessa galcha. Namoonni baay'een akkas jechaa kan jiru hafuurri Waaqayyoo kan natti himu. Dhuguma ani biyya Itoophiyaatti nan deebi'a. Dhuguma mana haadha kootti nan deebi'a. Dhuguma abbaa koo nan arga. Dhuguma maatii koo nan arga. Dhuguma mana kana kee nan ba'a. Dhuguma rakkina kana kee nan ba'a. Dhuguma fayyee naman ta'a. Dhuguma ani achan ga'a. Dhuguma mana ni ijaarradha. Dhuguma bultoon horadha. Dhuguma ijoolleen argadha. Dhuguma maatii koo deebi'ee nan arga. Mucaa koo deebi'ee nan arga. Namoonni jedhanii sodaatan baay'een jiru. Waaqayyo akkas naan jedhe nan agarsiisa. Dhuguma ani akkas nan arga. Dhuguma kana bira nan ga'a. Dhuguma kana nan argadha jedhu namoonni. Yesus Kristos jiraataadha. Anillee fuula kee nan argan seene. Nan arga jedhee yaadne. Nan arga jedhee yaadne. Haleluuyaa. Nan arga jedhee yaadne. Waaqayyo garuu kunoo ijoollee kee iyyuu na agarsiiseera. Fuula kee miti ijoollee kee iyyuu nan arge. Ilaa dhaggeeffadhu nama Waaqayyo. Jireenya kee miti biyya kee miti eebbifamuu biyya kee iyyuu nan argita. Mul'achuu jireenya kee iyyuu nan argita. Dhuguma ani naman ta'aa jetta miti ati. Eebba kee iyyuu nan argita. Ulfina kee iyyuu nan argita. Guddina kee iyyuu nan argita. Milkaa'insa kee iyyuu nan argita. Anumti lubbuudhumaan utuu hin jiraadhee birrii isaa natti haafu. Anumti lubbuudhaan jiraadhee utuu hin galee. Anumti lubbuu koo utuu hin oolfadhee. Namoonni jettan dhaga'aa. Jireenya keessan bichaa miti Waaqayyo ulfina keessan isin agarsiisa.
Jiraachuu keessan galuu keessan bichaa miti Waaqayyo ulfina guddaa isin agarsiisa. Yaaqoob akka jedhe ani fuula kee nan arga jedhee yaanne fuuluma kee suma nan arga jedhee yaanne. Garuu Waaqayyo koo inni waaqeffadhu. Waaqayyo koo inni guddaa ta'e. Waaqayyo koo inni waadaa naa gale. Waaqayyo koo inni sanyii kee nan eebbisa jedhe. Waaqayyo koo inni karaatti natti mul'ate. Ijoollee kee iyyuu na agarsiise. Abeet, 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 abeet. Guddaadha maqaan kee, guddaadha maqaan kee, guddaadha maqaan kee, guddaadha maqaan kee. Jabaadha maqaan kee, jabaadha maqaan kee, jabaadha maqaan kee, jabaadha maqaan kee. Guddaadha maqaan kee, guddaadha maqaan kee, guddaadha maqaan kee gooftaa kiyya guddaadha maqaan kee. Jabaadha maqaan kee, jabaadha maqaan kee, jabaadha maqaan kee abbaa kiyya jabaadha maqaan kee. Ijoollee kee iyyuu na agarsiise Waaqayyo. Weekatogas pravante lava jenemegas pradia lava. Elaa waan argitu qabda nama Waaqayyo. Hallelujah. Ani fuula kee nan argan seeni. Ani jireenya kee nan argan seeni. Ani jiraachuu kee nan argan seeni yaa Yoosef. Jedhe abbaan isaa Yaaqoob. Waaqayyo garuu gooftaan koo garuu ijoollee kee iyyuu na agarsiise. Warra si keessaa dhalatan iyyuu na agarsiise. Warra si keessaa ba'an iyyuu na agarsiise. Yaa Waaqayyo ijji ijoollee kee ulfinaa argu. Maalan taalaata warra jedhan. Warra nan ulfaadha jedhanii yaadne. Warra nan jiraadha jedhanii yaadne. Warra nan milkaa'a jedhanii yaadne. Warra yaa Waaqayyo jireenya isaaniitiif abdii kutatan. Warra du'aaf abdii kutatan. Warra yaaddoo keessa jiran. Warra boo'icha keessa jiran. Warra gadda keessa jiran. Warra dhiphina keessa jiran. Warra haalaan qabaman. Warra ani si'achi deebi'ee ulfina argu. Ani si'achi deebi'ee kabaja argu. Ani si'achi deebi'ee biyya koo argu. Ani si'achi deebi'ee jireenya argu. Jedhanii kan sodaatan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin harki kee gargaaru. Ani illee fuula kee nan argadhee yaadne. Waaqayyo garuu ijoollee kee iyyuu na agarsiise. Haalleluuyaa. Yoosef yemmus jilba abbaa isaa irraa achi isaan butee ofii immoo mataa isaa hamma lafa ga'utti hin qoomma'e. Kana booddees Yoosef isaan lachuu fudhatee Efreem isa harka isaa mirgaa ture gara harka Israa'el isa bitaatti. Minaasee isa harka isaa bitaa ture gara harka Israa'el isa mirgaatti dhiyeesse. Minaaseen hangafa ta'ee utuu jiruu Israa'el harka isaa wal jala dabarsee isa mirgaa mataa Efreem isa qixisuu irra kaa'ee harka isaa isa bitaa immoo mataa Minaasee irra kaa'e. Inni ilmaan Yoosef yemmuu eebbise akkana jedhe. Inni ilmaan Yoosef yemmuu eebbise Waaqayyo inni akka Abrahaamii fi Yisihaaq abboonni koo itti deddeebi'aa turan ilaale. Dhagitanii eebba Yaaqoob kun. Waaqayyo inni abboonni koo Abrahaamii fi Yisihaaq akka itti deddeebi'aa turan inni ilaale. Waaqayyo inni dhaloota kootii jalqabee hamma ammaatti na tikse. Waaqayyo inni dhaloota kootii jalqabee amma ammaatti na tikse. Amma yoomitti amma ammaatti. Nama nana dhaga'i Waaqayyo inni si tikse amanamaadha. Waaqayyo inni si eege amanamaadha. Waaqayyo inni ijoollummaa keetii dhalachuu keetii kaasee amma ammaatti si tikse amanamaadha. Waaqayyo inni karaa ergamaa isaa hamaa hundumaa na oolche. Weekaa paaradaa laabaa jeeniya. Karaa ergamaa isaa maal hundumaa? Hamaa hundumaa. Qilleensa keessa kan kaatu, bara keessa kan kaatu, nama keessa kan kaatu, guyyaa keessa kan kaatu, bishaan dhugamu keessa kan kaatu, wanta dibatamu keessa kan kaatu, ciisa keessa kan kaatu,
harki waaqayyoo hamaa hundumaa si oolcheera. Ni Yaaqoobin oolche, siinis si oolcheera. Ni Abrahaamis Yisihaaqiin oolche.